Magaalaa Finfinneetti namoota qaama seera kabachiisan reebuun shakkaman to'annoo jala oolchuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseeti jira. Ergamtoonni daangaa Ameerikaa uggura kolugaltummaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabarseen godaantota biyya ari'uu akka dhaaban manni murtii olaanaa murtii laateeti jira. Kunneen mataa oduuti amma bal'ina oduutti seenna. Namoota yakka miseensota nagaa kabachiiftota magaalattii reebuun shakkaman to'annoo jala oolfamuun qorachaa jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinneedhaa ibseeti jira. Ibsi poolisiin magaalaa Finfinnee hagayya 5 bara 2025 ganamarraa kanneen namoota to'ataman keessaa namoonni 9 irratti qorannoon taasifamaa jiraachuu ifoomsaniiti jiran. Namoonni kunis miseensota abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee irratti yakka reebichaa raawwachuudhaan shakkamanii kan to'atamanii fi qoratamaa jiraachuu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinneetti qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo shakkamtoonni kun yakka kana hagayya bultii 2 bara 2025 kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo aanaa 13 bakka addaa warshaa Daawitii Jamoo Jaamtutti miseensota kanarratti reebicha raawwatanii jiraachuu ibseeti jira. Miseensonni nagaa kabachiisaa reebaman kunneen maqaan isaanii Maataa Suulaa Maadoreetii fi Abbush Shugguxee miseensonni abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee wayita isaan daldala daandiirraa to'achuuf tarkaanfii fudhatan shakkamtoonni kun qurfaanii miseensota kabachiisota dambii kana dhagaachaa fi dhiitichaan tumuun yakka kana irratti raawwachuu poolisiin magaalaa Finfinnee kun ibseeti jira. Shakkamtoonni kun yakka kana raawwatanii dhokachuuf yaalanis hordoffii poolisiin taasiseen to'annoo jala ooluu fi qorannoo dabalataa irratti taasifamaa akka jiruu fi namoota yakka kana keessa harka qaban kan to'annoo jala hin oolles to'achuudhaaf hordoffiin itti fufee jiraachuu waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee ibseeti jira. Ergamtoonni daangaa Yuunaayitid Isteet murtii manni murtii federaalawaa qaamolee ijoo imaammata kanaa uggure hordofuun uggura kolugaltummaa falmisiisaa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp jalatti godaantota biyya ari'uu akka dhaaban ajajni dabreeti jira. Qajeelfamni keessoo kun dhuma torban dabree kan ba'e erga manni murtii oliyyannoo federaalawaa mana murtii gadaanaa kuffiseen booda ta'uun himameeti jira. Akka gabaasni CBS qondaaltota nageenyaa lama waabeeffachuun gabaasetti murtiin tun eega godaantonni yeroo Ameerikaadhaa ari'aman biyyatti galan mootummaan isaaniitiin ari'amuu yookaan dararamaan akka irra gahu iyyannaa dhiyeeffatan booda yoo ta'u murtiin dhaabbata Tiraampiituun seera godaantotaaf eegumsi akka taasifamu kan cabsu jechuudhaan manni murtii olaanaa murtee dabarseeti jira. Manni murtii oliyyannoo haala tokko tokko keessatti aangoo pirezidaantichaa sirna kolugaltummaa daangessuuf qabu kan deeggaru ta'ullee Ameerikaan dirqama seera konvekshinii dararaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan seera Yuunaayitid Isteets jalatti namoota dhuunfaa gara biyyoota ari'aman isaan mudatutti akka hin ari'amne eeguuf qabdu bira dabruu akka hin dandeenye irra deddeebiidhaan murteessaniiti jiran. Murtii tana boodaas qondaalli gumrukaa fi eegumsa daangaa godaantotaa hojimaata immigireeshinii sadarkaa isaa eeggateen akka adeemsisu ajajameeti jira. Kunis kolugaltummaa yookaan gaafiin eegumsa namummaa biroo gamaggamuu kan dabalu ta'uu gabaasichi mul'iseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp muummeen ministeera biyya Israa'el Benjaamin Netanyahuun duula waraanaa bal'aa akka eegaluuf ibsa magariisaa kenneeti jira. Akka gabaasni gaazexaa biyya Israa'el Yoodis Aroonos jedhutti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun duula waraanaa bal'aa Hamaas irratti jalqabuun Gaazaa akka dha'u ibsa magariisaa kenne jechuudhaan miidiyaaleen gabaasaniiti jiran. Hoggansi Israa'el Gaazaa guutumaan guututti waraanaan to'achuu fi Hamaas irratti furmaanni waraana qofa ta'uu Tiraamp ibseeti jira. Kana malees hojiin karoorfame kun naannolee hidhamtoonni itti qabaman jaamee amanamuu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis ibsameeti jira. Haa ta'uuti malee tarkaanfiin tun tarkaanfii waraanaa qofa kan daangeffame miti. Ibsi kun akka tooftaa mariitti fayyadamuudhaan Hamaas waliigaltee hidhamtoota jijjiiraa irratti alkallattii marii akka itti fufuu dhiibbaa gochuu akka danda'u gabaasichi addeesseeti jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduu isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti caqasaa turtanii turtii gaarii.